Bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun ogummaa harkaati. Warroonni ogummaa harkaa kana baruu barbaaddanii viidiyoo ogummaa harkaa bakka itti argattanii yuutuuba ogummaa harkaa takka yuutuuba daantelii jettanii sarchii yoo gootan takka ogummaa harkaa yuutuuba ogummaa harkaa jettanii yoo sarchii gootanii kallattimaan yuutuubni ogummaan kun irra jiru isinii ba'a jechuudha. Guutumatti jalqabaa hanga dhumaatti viidiyoo akkamitti akka tolfamu tolcheeti yuutuuba irra maxxansee jira. Wanti isinirraa eegamu kanaafi kana qofa bitattaniiti tolchuu dandeettanii jechuudha. yuutuuba sabiskiraayib godhaa, viidiyoon akkana bira ka'een akka osoo isin hin barbaanne isin bira ga'uuf. Ka jalqabaallee guutumatti akka argattaniif yuutuuba sabiskiraayib godhaa, laayikii godhaa, na jajjabeessa. Eega qubee afaan Oromoo qalamaan qofa bocuun miti ogummaa karaa hedduun tolchuu dandeenya. San keessaa nama kirooshii kanaa fi kirrii kana qofa qabaddeeti tolchee jechuudha. Qubeen sadan kun agartanii dubbachiiftuu afaan Oromooti. Afaan Oromoo dubbachiiftuu 5 qabdi. 5 keessaa A guddoo, A xiqqoo. Dubbachiiftuu afaan Oromoo guddoo, xiqqoo. 5 keessaa tokko tolchinee jirra, guddoo fi xiqqoollee. A guddoollee xiqqoollee akkuma tokkocha dubbifnaa jechuudha. A jenneeti. Guutuu viidiyoodhaa yuutuubarraa argattanii yuutuuba daantelii takka yuutuuba ogummaa harkaa jettanii yoo sarchi gootanii kallattimaan yuutuubni isinii ba'a. Sabiskiraayib godhaa. Viidiyoon boodan gadhiisus kallattiidhaan osoo isin hin barbaannee fi hin turre akka isin bira ga'uuf laayikii godhaa, na jajjabeessaa warroonni afaan Oromoo jaalattan.